Qophinaatoo keenya kutaa darbii keessatti waa'ee seenaa rifeensa namaa fi namtolchee simbiraan ga'uun keenya ni yaadatama. Torbee kanattis immoo waan beellamneeftiin addaan baanetu jira. Waa'ee rifeensa kanaa faayidaan isaa maali? Akkamitti fayyadamu? Yeroo bittan, yeroo bituudhaaf deemtan, erga bittanii hoo maal fa'aa gochuu qabdu ka jedhu simbiraan geenye jenneetiin wal beellamneetiin addaan baane. Kun ogaarraa beellamni guyyaan isaa ga'e waa'ee rifeensa namaa fi namtolcheedha. Osoon bitiin dura erga bittanii fi yeroo bittan maal fa'aa gochuu akka qabdan isin biraan ga'uudhaaf qophii keenya xumurree bakka rifeensi kun itti gurguramu gidduu gala gabayaa Boolee Madaaniyaalaatti argamuudhaan isin biraan ga'uudhaaf qophii keenya xumurree jirra. Isinis mana keessan teessanii waa'ee rifeensa namaa fi namtolchee kana waa'ee isaa iccitii baay'eedha wajjin ka haasofnu. Turtiin keessan qophinaatu wajjin haa ta'u. Rifeensi namtolchee kun yeroo jalqabamu rifeensa shurrubbaa dhahaa isas wajjin dhahuun ittiin of bareechaa turanii. Itti aansuunis rifeensa ofii jalaan shurrubbaa dhahachuun irraan immoo rifeensa namaaf namtolchee irratti hodhachuun itti dhimma bahaa turanii. Ammas itti fayyadamutti jiru. Achii suuta rifeensi kun qabsiistuu adda addaa irratti hojjetamuun akka mallayyootti kan gaddiratamu hojjetamee gabaarra oolee jira. Haala kana hundaa kan uumuu danda'e jaalatamummaa fi hawwatamummaa rifeensa namaa fi namtolcheeti. Yeroo ammaa kana garuu haala nama ajaa'ibuun rifeensa uumamaa ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa hanga nu wallaalchisutti bareedee itti fayyadamuuf immoo salphatee fedhii nama kamuu guutee dhiyaatee jira rifeensi namaaf namtolchee kun. Kunis barbaannu dheeraa, gabaabaa, firiizii fi halluu adda addaatiin akkasumas boca garaagaraatiin dhiyaatee jira. Rifeensi namaaf namtolchee yeroo ammaa kana haalli itti hojjetame bifaa fi qaama namaa wajjin wal fakkeessuun maxxansituu gogaa namaa fakkaatuun qophoofteen ofirratti maxxansuun dhimma itti bahantu uumamee jira. Gatiin isaanii giraamii, inchii fi biyyarraa dhufe irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf kan biyya Biraazilii yoo fudhanne inchiin 16, 18 fi inchiin 20 yeroo ammaa kana qarshii 7,500tti gurguramutti jira. Inchiin 22, 24, 26 fi 28 immoo qarshii 8,500tti gurguramu irratti argama. Inchiin 32 immoo qarshii 10,000 hamma 12,000tti gurguramutti jira. Kan biyya Xaaliyaanii immoo inchiin 16, 18, 20 fi 22 7,000tti gurguramaa jira. Inchiin 24, 26 fi 28 immoo qarshii 7,500tti gurguramaa jira. Akkuma iddoo fi namatti garaagarummaa qabaatanis giddu galeessaan gatii daldaltoonni nutti himan isiniif dhiyeessuu yaalle. Yoo giraama isaaniitis beekuu barbaaddan kan Xaaliyaanis ta'ee kan Biraazil inchiin 16, 18 fi 20 giraamii 120 kan madaalan yoo ta'u inchiin 22, 24, 26 fi 28 immoo giraama 130 ta'u jechuudha. Shamarranis ta'ee warri dhiiraa yeroo ammaa kana haala nama ajaa'ibsiisuun rifeensa kanatti fayyadamutti argamu. Keessattuu warri shamaraa rifeensi keenya dheerina hin qabu, baay'inni isaatis haphatee jira. Akkasumas bifaa fi bareedinni isaatis gadi bu'aadhaa sababa jedhuun rifeensa namaa fi namtolcheetti fayyadamu. Rifeensa namaas ta'ee namtolchee gatii armaan olitti isinitti hime kanaan erga bittaniin booda
waan bittanitti aarurra osoo hin bittiin dura sirriitti waa'ee rifeensa kanaa hubachuun barbaachisaadha. በጣም ከተለያዩ ሀገራት የሚገቡት ኢንቻቸው ያው ሚኒመም ከ10 ጀምሮ ከዛ በላይ ነው። Manan jedhama rifeensonni kunniin biyyoota adda addaarraa galu. Inchiin isaaniitis 10 irraa eegalee ni jira. Rifeensa yeroo bitan waan bifaa fi boca isaanii waliin deemu osoo bitanii gaariidhaan jedha. Ani fakkeenyaaf firiizii wannan jaaladhuuf bitadhee hojjetadhe jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo rifeensa namaatis ta'ee rifeensa namtolchee bituudhaaf yaaddan haaldureewwan isin beekuu qabdan isin biraan geenya. Inni dura osoo gara mana rifeensa kan itti gurguranii osoo hin deeminiin duratti wanti isin gochuu qabdan jalqaba ogeessaan mari'achuu. Ogeessaan mari'achuu gaafa jennu rifeensi kana yookaan immoo rifeensa namaas ta'ee namtolchee bituudhaaf gaafa yaaddan rifeensi kun ka bifa keessan wajjin deemu ka boca fuula keessanii wajjin deemu kaminni ka jedhu beekuudhaaf ogeessaan mari'achuun dirqama. Ogeessi immoo fuula keessan wajjin ka deemu bifti isaa gurraacha ta'uu danda'a yookaan diimas ta'uu danda'a. Wantoota adda addaa isinitti himuu danda'a. Kanaafuu jalqaba irratti ogeessaan mari'achuun barbaachisaadha. Itti aansuudhaan immoo masariitiiwwan yookaan intarneetii adda addaa sakatta'uu qabdan. Maaliif waan ogeessi sun isiniin jedhe bifni ka isin wajjin deemu gurraacha yoo ka isiniin jedhu ta'e bifni isin barbaaddan sun namoonni gaafa masariitii yookaan immoo intarneetii adda addaa sakattaatan maal jedhu waa'ee rifeensa kanaa akkamitti fayyadamu meeqaan bitanii maal faan dhiqu yeroo dhiqanoo akkamitti dhiqu eega hojjetataniin booda hoo akkamitti kunuunsu ka jedhu beekuudhaaf masariitiiwwan sakatta'uun barbaachisaadha. Haaldureen kun maalinni osoo rifeensa kana hin bitin dura wantoota sakatta'uu qabdan jechuudha. Inni itti aanu bituudhaaf bakka gurgurtaa gaafa deemtan immoo jalqaba wanni isin gochuu qabdan fakkeenyaaf wanni isin bittan sun haguuggiidhaan haguuggamee jiraachuu danda'a rifeensi isin barbaaddan sun jechuudha. Jalqaba haguuggii kana keessaa baasanii akka isinitti agarsiisan gaafachuun dirqama. Yoo baasuu didan dhiiftanii deebuun barbaachisaadha. Maaliif haguuggii isaa keessatti bifni isin barbaaddan sun sirriidha moo sirrii miti fuula kiyya wajjin deema moo hin deemu ka jedhu beekuudhaaf haguuggii keessatti sirriitti isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kanaaf baaftaniitiin ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu haguuggisaa sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Itti aanu gaafa haguuggii keessatti ilaaltanis ta'ee baaftaniitiin ilaaltan ifa isaan ibsatan osoo hin taane bakka ifaan uumamaa jirutti osoo ilaaltanii irra filatamaadha. Maaliif ifni isaan ibsataniitiin isinitti agarsiisan sun bifa sirrii isinitti agarsiisuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu bakka ifni uumamaa jirutti deemtanii ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. San booddee ni bittu. Yeroo bittanis wantoota adda addaa sirriitti gaafachuun barbaachisaadha. Qarshii keessanitti baaftanii maaltu barbaachisaaf rifeensa kana yeroon dhiqu akkamitti